Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursaa Waaqayyo Abbaan keenyaa gooftichi gooftotaa mootichi moototaa hundaa kan qabu hundumaas gochuun ni danda'u biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee har'a geenyee galata kee jennee akka galateeffannuuf isa nu dandeessise. Yeroo kana nu laate maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bara baraa lafa kanaati hanga samiitti ba'aa biftuuti hanga lixa isheetti kaabaati hanga kibbaatti uumama isaa gosaan 22 ta'an hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo akkaataa muudama keessanitti iddoo dhiyoo biyya keessa iddoo fagoos biyya alaa kan jirtan hundumtuu maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin attam jirtu akkam ooltan. Egaa dhugaadhumatti guyyaa caamsaa tokko guyyaa yaadannoo haadha Amaanu'eel giiftii keenya dubaroo maaramii ajaa'ibsiisaa ta'e kanaan baga ittiin isin ga'e baga geessan baga olumaan geenye. Kanaafuu akka yamaaf jalala Waaqayyootti waa'ee dhaloota giiftii keenya durboo maaramii ilaalchisee barumsa gabaabaa walii wajjin barannaa. Waaqayyo nu barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaadhaa jecha mooticha Daawit fagootti argee kan raaje sana bu'uura godhannee irratti waliin baranna. Innis akkana jedha: bu'uurri ishee tulloota qulqullaa'oo keessaadha. Faarsaa 86 yookaan 87 lakkoofsa 1. isa kana afaan Amaariffaan መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው jedhe. Egaa giiziidhaan immoo መሰረታቲያ ውስጥ አድባረ ቅዱሳን ያበድሮን እግዚአብሔር ለአናቅጸ ጽዮን እምኩሉ ተይንዩ ለያዕቆብ አኩማ jedhe. Egaa kun yeroo sirna qiddaasee irratti misbaakii guyyaa kana jedhamudha jechaadha. Egaa mee asirratti wanta nu amma ilaallu bu'uurri ishee jechuun maal jechuudha? Hundeen ishee, masarati ishee, bakki argama isheetii kun kan qulqullaa'an keessaa kan qulqulloofte keessaa kan argamteedha. Kan eebbifaman keessaa kan eebbifaman keessaa kan eebbifamtee argamamteedha kan jedhu bu'uura godhee tulluutti fakkeessee raajii jechaadha. Egaa kitaaba qulqulluun abbootiin keenya yeroo raajii raajanii waa itti fakkeessanii akka namaaf galutti hirrisaa keessa kallattiin kan nama barsiisu, keessi isaa keessi immoo dhoksaa guddaa kan of keessaa qabu kan sababee godhaniiti kan isaan raajii raajaa turanii. Gooftaan keenya illee kakuu haaraa keessatti fakkeenya malee afaan isaan saaqan. Wangeela Maarqos boqonnaa 4:34 gubbaarratti yaala misaalee afuun alkaffatem akkuma jedhu. Kanaafuu amma jalqaba duraa maal ilaallaa? Tulloota qulqullaa'aniidha. Bu'uurri ishee tulloota qulqullaa'aniidha. Eebbifamaniidha. Galateeffamaniidha. Yeroo jedhu tulluun maalidha? Kitaaba qulqulluu keessatti jechi tulluu jedhu hiika gurguddaa baay'ee qaba. Jecha kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee jiru akkuma hiikee jirutti tulluu jechi jedhu kun hiika baay'ee qaba. Mee afur ilaalla. Tokko, qaama lafaa ta'ee lafarraa ol guddatee lafarraa ol aanee kan argamudha. Isa kana gaa akkuma saayinsii biyya lafaatti iyyuu qoratamee kan bira ga'ame jira. Fakkeenyaaf mee akka addunyaa irratti tulluun dachee lafaa kana hundaarra dheerinaan guddinaan caalu kutaa biyya Eeshiyaa keessatti kan argamu tulluu Everest kan jedhamu akka ta'e seenaadhaan galmaa'ee jira hin beekna. Akka Afrikaatti immoo tulluun qaama lafaa ta'ee lafarraa ol guddatee galmaa'ee kan jiru Taanzaaniyaa keessatti kan argamu tulluu Kilimanjaaroo jedhamudha. Akka biyya keenya Itoophiyaatti immoo qaama lafaa ta'ee lafarraa guddatee sadarkaa tokkoffaa irratti galmaa'ee kan jiru akka biyya keenya Itoophiyaatti immoo kutaa biyya Gondor keessatti kan argamu Raas Daashin kan jedhamudha. Karaa adda biraa akka lixa keenyaa lixa Wallaggaatti immoo yoo fudhannee ilaalle aanaa Qundaalaa keessatti kan argamu Wallagga lixaa aanaa Qundaalaa keessatti kan argamu tulluu Walal kan jedhamudha jechuudha. Egaa hubadhaa. Amma kun qaama lafaati.
qaama lafaa ta'ee lafarraa caalee tokkoffaarratti galmaa'ee akka inni taa'u galmaa'ee akka namni baratu kan Waaqayyo godheef akkasumaan hin se'ina. Akkuma tulluu qaama lafaa ta'ee lafarraa guddatee argame nama keessaas nama ta'ee dhalatee namarra kan caalu jira kan jedhu sana ibsuu barbaadeeti jechaadha. Haaluma kanaan hiika lammaffaa irratti gaafa ilaallu qulqulloonni warri Waaqayyoof adda ba'anii jiraatan tulluutti ni fakkeeffamu. Qulqulloonni warri Waaqayyoof adda ba'anii jiraatan nama keessaa Waaqayyo filatamanii namarra kan caalanii argaman filannoo Waaqayyootiin seera Waaqayyoo eeguudhaan karaa Waaqayyo irra bu'uudhaan kan argaman qulqulloonnis tulluutti ni fakkeeffamu. Tokkos manni qulqullummaa Waaqayyoo iddoo Waaqayyo wajjin itti wal agarru tulluutti ni fakkeeffama. Inni arfaffaan of tuultonni warri of tuulanis tulluutti oggaa isaan fakkeeffamanii dubbatan caafamee jira. Fakkeenyaaf Wangeela Maatiyoos boqonnaa 3:1-2, Luqaas 3:5-6 irratti Yohaannis Cuuphaan lallaba isaa keessatti tulluun gadaa jedhu inni jallaan haa qajeelu yeroo jedhee barsiisu tulluu inni jedhu warri of tuulan silxaanaan beekumsaan qabeenyaan kaakaa fakkaatu inni kan of tuulan gad of deebisanii kan jedhu waa'ee kanaan qabee barsiiseera jechaadha. Egaa dhumarratti inni shanaffaaf inni dhumaadhaan nuti ilaallu buurri ishee tulloota qulqullaa'an keessaadha kan jedhamte qulqulloota keessaa filatamtee qulqullootarra kan caalte ayyaana Waaqayyoodhaan kan guutamte sanyii filatamtuu taatee kan argamte Amaanu'eelin garaatti baattee akka deessuudhaaf kan filatamte dubaroo Maaramiinis tulluutti fakkeeffamteetti jechaadha. Amma gaa xiyyeeffannaan barumsa keenya kanarratti taa'echaadha. Giiftiin keenya dubaroo Maaramiin akka isheen tulluu irratti fakkeeffamte akkuma addunyaa irratti tulluun hundarra caalu biyya Ishiyaa keessatti kan argamu Everest kan jedhamu akkuma ta'e sanyii Addaam keessaa adda taatee kan filatamte kan jaallatamte olaantummaadhaan kan galmoofte dubaroo Maaramiidha. Dubaroo Maaramiidha. Akka isheen tulluutti fakkeeffamtes Matsaafa Raajii Daani'eel boqonnaa 2 lakkoomsa 34 gubbaa irratti iccitiidhaan barreeffamee jira. Iccitiidhaan kan barreeffamee jiru kan ammoo abbaan Efreem wuddaasee isaanii gaafa facaasaa lakkoomsa 12 irratti hiikaniiru jechaadha. Akkas ture. Harki namaa utuu ittiin bu'in dhagaan tulluu dheeraa tokkorra taa'u sun utuu harki namaa ittiin bu'in tulluu dheeraa sanarraa galagale. Dachee lafaa dhufee bu'e. Lafarratti kan jiran daakuu botoroo godhee isaan balleesse. Ofii isaatti guddate addunyaatti beekame jedhe. Amma tulluun sun giiftii Maaramiidha. Utuu harki namaa ittiin bu'in jechuun sanyii dhiiraa tokko malee fedha Waaqayyoon giiftiin keenya dubaroo Maaramiin durbummaan gooftaa keenya ulfaaftee durbummaadhaan deessee durbummaan jiraachuu ishee kan agarsiisudha. Dhagaa inni jedhame sun immoo gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Egaa tulluun sun giiftii keenya Maaramii dhagaan sun gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Mee asirratti egaa abbaan Efreem wuddaasee isaanii gaafa facaasaa lakkoomsa 12 irratti harki namaa utuu ittiin bu'in dhagaan tulluu dheeraarraa folloqee dhufe sun galagalee dhufe sun yaa giiftii Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoos saatiin udeesseedha. Tulluun sun immoo siidha jedhee abbaan Efreem hiikeera jechaadha. Egaa mee dhagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka fakkeeffamu mee kitaaba qulqulluu keessaa ilaalla. Kitaaba qulqulluu keessaa gaafa ilaallu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoomsa 24. Wangeela Maatiyoos 7:24 gubbaa irratti namni sagalee koo dhaga'ee hojiirra oolchu inni nama abshaala mana isaa dhagaa kattaa irratti ijaarratetti fakkeeffama jedhe. Namni sagalee koo dhaga'ee hojiirra oolchu inni nama abshaala mana isaa dhagaa kattaa irratti ijaarrateedha jedhe. Namni dubbii Waaqayyoo irratti ijaaramee jiraatu, namni akka dubbii gooftaa keenyaatti jiraatu jecha isaati. Dhagaa kattaan jedhame gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoomsa 42 haga 44 gubbaa irrattis dhagaa golee qajeeshu
mana jaartuun tuffatan inni garuu filatamaa ta'ee kan argame jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhagaa golee qajeeshu mana jaartuun kan tuffatan jechuun jireenya namaa kan qajeeshu jireenya namaa isaan kan qajeelu isa akka ta'e dubbateera jechaadha. Karaa adda biraa tokkoffaa Qorontos 3:12 Efesoon 2:20 irratti Yesuus Kiristoos dhagaa golee qajeeshu gubbee isaati jedhe. Karaa adda biraa tokkoffaa Qorontos 14 gubbaa irratti immoo dhagaa kattaa keessa bishaan taliila dhuganii dheebuu ba'anii. Dhagaa kattaan sunis isaan faana kan ture Kiristoosidha jedhee Phaawulos hiikeera jechaadha. Egaa gara dubbii kootti gaafan sin deebisu buurri ishee tulloota qulqullaa'an keessaadha gaafa jedhu namoota akka tulluu adda ta'anii qaama dhaba lafaa ta'anii lafarraa immoo guddatanii lafarraa immoo galma'anii akkuma argaman isaan keessa ati garuu hunda isaaniirra ni caaltaa. Kan eebbifaman hundaa keessaa ni caaltaa. Guddoo kan jedhaman hundaa keessaa ni caaltaa. Saaraarra ni caaltaa. Diiboraarra ni caaltaa. Ribqaarra ni caaltaa. Dubartoota addunyaa jiran hundaarras ni caaltaa jechuu isaaniiti. Egaa waa'ee isa kanaas Solomoon waan jedha. Solomoon Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 gubbaa irratti akkana jedhe. Dubartoonni baay'een addunyaa kana keessatti dhalataniiru. Ati garuu hunda isaaniirra ni caaltaa jedhe. Beekumsaan, bareedinaan, amantitti jabaachuudhaan, kan biraa hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuudhaan dubartoonni baay'een addunyaa kana keessatti dhalataniiru. Ati garuu hunda isaaniirra ni caaltaa jedhe. Dhuguma caalti. Maaliif? Mallattoo fayyinaa dhala Addaam taatee laatamteetti. Fakkeenyaaf Macaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Waaqayyo saba isaatiif mallattoo fayyinaa ni laata. Mallattoo fayyinaa ni laatus immoo durbi durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan deessi. Maqaa isaas immoo Amaanu'el jettee moggaafti. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha jedhee akkuma raajii sana jechaadha. Kanaafuu kan carraa kan argate dubaroo maaramii qofaadha. Kanaaf isheen adda. Karaa adda biraa ammas raajaan kun akkas jedhee jira. Macaafa Raajii isaatii boqonnaa 1:9 gubbaa irratti Macaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 1:9 gubbaa irratti wanta adda see taasisu kan filataman keessa akka isheen filatamte kan jaallataman hundaa keessa akka isheen jaallatamte fagootti argee gaafa raajii raaju akkas jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa. Sanyii filatamtuu gaarii taate sana utuu nu hambisuudhaa baate silaa akka warra Sodoomiif Gamooraa fakkaannee lafarraas zariin keenya badee ture jedhe. Egaa seexanni amajaajiin sanyii gaarii kana balleessuudhaaf ishee tokko illee inni of hin qusanne. Garuu Waaqayyo gooftaan nu hambisee kunoo isheerraa akka bor dhalatu filannoo addaa nu godhee jechaadha. Kanaafuu giiftiin keenya dubaroo Maariyaamiin tulloota qulqullaa'an keessaa kan qulqulloofteedha yeroo jedhu abboota eebbifaman keessaa kan eebbifamte. Warra jaallataman keessaa kan jaallatamte. Warra qulqullaa'an keessaa kan qulqulloofte. Filannoo addaa warra filataman keessaati filannoo addaatiin kan filatamte ta'uu ishee dubbatee jechaadha. Karaa adda biraa ammas Waaqayyo biraa ergamee kan dhufe qulqullichi Gabri'eelis akkas jedhee jira. Ayyaanaan kan guutamte jedhe. Amma namooti baay'een ayyaana kennaa garaagaraa qabu. Kennaan isaanii garuu isa tokkoof kan kennamu tokkoof hin kennamu. Kan giiftii keenya Maariyaamii garuu raawwatee kan guutamte jedhe. Ayyaana Waaqayyootiin, surnaa Waaqayyootiin, eebba Waaqayyootiin kan guutamteedha. Tokko waan itti irratti hin jiru jechaadha. Tsaggaan itamollaashoo jedhe. Kanaafuu giiftii keenya Maariyaamiin ayyaana Waaqayyoon kan guutamte waan ta'eef isheen dhuguma warra filataman keessaati, warra jabaatan keessaati, warra kabajaman keessaati kabaja addaa qabdii jechaadha. Waaqa biraa ergamee dhufee qulqullichi Gabri'eel akkuma jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaasnee akkuma garu. Karaa adda biraa kakuu haaraa keessatti dhumne gaafa laallu hafuura qulqulluun irra kan bule. Hafuura qulqulluudhaan kan guutamte. Harmeen Yohaannis Cuuphaa, haadha manaa lubicha Zakkaariyaas, Elsaabeet ati dubartoota keessaa adda baatee kan eebbifamteedha jette. Adda baatee. Kunis maaduree barumsa keenyaatti nu geessa jechaadha. Karaa adda biraa Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irratti
yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisu harmeen ta'u gammachuu guddaan kan itti dhaga'ame ummata sana keessaa kaatee akkana jettee dubbattee jedha Luqaas. Akkana jettee dubbatte gammachuu guddaan waan itti dhaga'ameef maal jetteeni harma ati hootee guddatte gadameessi si baate attam kan eebbifameedha attam kan galateeffameedha jettee dubbattee jedha. Miti jarana guutummaa giiftii keenya dubaroo maaramii harma ati hooteyyuu eebbifamaadha gadameessi si baateyyuu eebbifamaadha jettee sagalee ishee wal kaastee akka isheen dubbattee caafamee jira jechuudha. Egaa kun maal agarsiisa? Giiftiin keenya dubaroo maaramiin waan hundaa isheeyyuu warra filataman keessaa kan filatamte kan jaallataman keessaa kan jaallatamte ta'uu ishee gaafa agarsiisu buurri ishee tulloota qulqulloota keessaadha jedhee Daawiti fagootti argeeraa jiraachi. Mee akaakayyuu torbarraa kaasnee ilaalla. Akkaataa filannoo giiftii keenya dubaroo Maariyaam Waaqayyo itti filate mee akaakayyuu torbarraa kaasnee ilaalla. Akaakayyuu torbarraa ka'anii filannoon addaadhaa eegumsaan addaadhaa akka jiru Waaqayyo Museetti himeeraati. Mee akaakayyuu torbarraa kaasnee ilaalla. Phexriqaaf Teektaa kan jedhamantu jiru turanii jedha Yerusaalem keessa. Phexriqaa fi Teektaa isaan kun irraa kaasee akaakayyuu torbatu lakkaa'amee jira. Mee isa ilaalla. Isaan kun kiristiyaana dhugaa turanii nama Waaqayyoon sodaatu, nama Waaqayyoon amanatu, nama seera Waaqayyoo eegu, nama iyyoolii gargaaran turanii. Haa ta'u garuu dhalan qaban turanii. Gaaf tokko wareeganii akka Waaqayyo dhala isaaniif kennuuf kadhatanii. Waggaa kanas Waaqayyo mul'ata itti agarsiise. Mul'ata isaan argan kunis maal ennaa jettanii samiin nu gararraa jiru torban kun banamanii jedha. Banamanii samii sana keessaatii raadi hadiin tokko dhuftee mataa koorra qubattee mataa koorraan immoo gurra koo seentee gurra koorraan immoo gadameessa koo keessa ciiftee nan argee jette. Haati manaan namicha kanaadha jechaadha. Yeroo kana raadi kun garaa koo keessaati immoo indagana raada hadii kan biraa dhalte. Raadi kunis indagana dabalte raada hadii dhalte. Hanga ja'aatti raaduma hadii edda dhalanii booda isheen torbaffaan immoo addeessa dhalte. Raadi ishee torbaffaan addeessa dhalte. Addeessi sun immoo biiftuu dhaltee nan argee jette. Kana sa'a agarte kana abbaa manaa isheetti ganama kaateetti himti. Yeroo kana ture egaa abbaan manaa ishee wanti kun ajaa'iba, wanti kun dinqisiisaadha. Egaa akkuma Yoosef ilma Yaaqoob kennaa abjuu hiikuudhaa qabu. Akkuma Daani'el raajichaadha mooticha Naabukadanatsoriif kan eenyu hiikuun dadhaban mul'ata isaa abjuu isaa akkuma hiikeef sana nama abjuu kana hiikuu danda'u bira deemnee gaafanna jechuudhaan deemee gaafatee jedha. Gaafa dhaqee deemee gaafatu namichi abjuu hiiku kun akkas jedhee itti hime. Waaqayyo sin daawwateera. Waaqarraa Waaqayyo sin daawwateera. Kadhannaa sin kadhachaa turtanis sin dhaga'eera. Amma garuu mucaa durbaa adda taate. Qulqullummaan ishee, kennaan ishee, badhaasi ishee adda taate tokko deessu. Mucaan durbaa kun immoo heerumtee mucaa durbaa kan biraa deessi. Isheen dhumarraa immoo hundarra kan caalu deessi jechaadha. Waa'ee biiftuu sanaa garuu naaf hin galle, naaf hin ifne jedhee hiikeef jedha. Egaa manni kiristaanaa keenya seenaa abbootiin keenya raajan kana qabatamaamatti maqaa jaraa wajjin barreessite gaafatti. Barsiifti maqaa jaraa. Kanaafuu Phexriqaadhaaf Teeketaarraa isheen jalqaba dhalatte maqaan ishee Heeman jedhamti. Isheen jalqabaa Heeman jedhamti. Heeman kun immoo Dardii deesse. Dardiin Toonaa deesse. Toonaan Sikaariin deesse. Sikaar Seetenaa deesse. Seetenaan Hermelaa deesse. Hermelaan Haannaa deesse. Haannaan immoo dubaroo Maaramii deesse. Dubaroo Maaramii irraa immoo eenyu dhalate? Biiftuu dhugaa, haduu dhugaa, Kiristoos dhalate jechaadha. Kanaaf isheen torbaffaan addeessa deesse. Isheen jedhamtu Haannaatu addeessa kan jedhamte immoo dubaroo Maaramii deesseedha. Dubaroo Maaramii irraa immoo biiftuun jedhame Kiristoosidha jechaadha. Kan nama dhibu hiikan maqaa jara kanaayyuu ajaa'ibaadha. Fakkeenyaaf amma Dardii jechuun gosa abbootaa keessaa kan dhalatte jechaadha. Toonaa jechuun mul'ata agarree siin immoo deenyeerra jechaadha. Sikaar jechuun gosa warra keenyaa keessaa kan argamte jechaadha.
Seetanaa jechuun mooyyaan ishee yookaan hojiin harka isheetii, amalli ishee, tola ooltummaan ishee baay'ee kan bareedde jechaadha. Hermeelaa jechuun kabajamtu sooretti kan taate jechaadha. Haannaa jechuun haadha amantii, haadha hojii gaarii, cimtuu, qulqullooftuu, qulqullinaan kan badhaafamte, eebbifamtu, uumama adda taate jechaadha. Ishee irraati immoo kan dhalate egaa dubaroo Maaramiin akkuma beektan haadha Maanu'eeliiti, biiftuu kan deessedha jechaadha. Kanaafuu dhugaadhumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubaroo Maaramii irraa dhalate, inni biiftuu dhugaadha. Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti raajamee jira. Maal jedhee warra maqaa koo sodaattanii warra seera koo eegdaniif haduun dhugaa siniif baati. Haduun dhugaa siniif baati jedhee akka caafamee jiru jechaadha. Kanaafuu akaakayyuu 7 kana keessaa ilaa akkanatti hin filate jechaadha. Silumayyuu Addaamirraa kaase filannoodhaan filatamaa dhufte, garuu boodarra garuu tulloota qulqullaa'an keessaa kan eebbifaman kan kabajaman keessaati bifa adda kana fakkaatuun dhalatte jechaadha. Mee Haannaadhaaf Yaaqeemiin immoo akkamittiin addeessa dhugaa kana, addeessa dhugaa biiftuu deessuu dandeesse kana mee akkamittiin argatan? Seenaa isaanii gabaabsinee ilaalla. Egaa dhugaadhumatti Wuddaasee Maaramii gaafa roobii irratti abbaan Efreem akkas jedhe: ati yaa magaalaa Waaqayyoo, wanti siif godhame hundisaayyuu addaadha jedhe. Ati yaa magaalaa Waaqayyoo, ati yaa teessoo Waaqayyoo, waan siif godhame hundisaayyuu addaadha jedhe. Addaa, dhuguma addaadha. Egaa Haannaadhaaf Yaaqeem Maariyaamiin Haannaan Yaaqeemii deesse jennee giiftii Maaramii deesse jenneerraa. Giiftii Maaramiin gaafa guddattu Yaaqeemitti heerumte, Yaaqeem wajjin jiraachuu jalqaban. Isaanis gaafa jiraachuu jalqaban dhala dhaban. Waan hundumaan badhaafaman dhala dhaban. Waaqayyo yeroo isaatti namaa kenna waan ta'eef wareeganii Waaqayyoon kadhachuu jalqaban. Yaa Waaqayyo, dhala nuuf kenni, durban jennu dhiiran jennu. Yoo ati nuu laatti immoo nuti immoo deebifnee siif laanna. Garuu waan si kadhannu dhala sii beeku, dhala siin galateeffatu, dhala seera kee eegu, dhala mana kee keessa jiraatee siif hojjetu nuuf kenni. Yoo baate garuu nuuf hin kennin jedhan. Mee asirra dhaabbadhaati maatiiwwan Waaqayyo, isin Waaqayyo gaafa dhala siniif kennu, gaafa kadhattanii, gaafa fedha keessaniin dhala argachuu barbaaddanii mee maal jettanii kadhattu? Samana koo dhaaluu, sabaratee borna xooruu danda'u, na gargaaruu danda'u jenna nuti kan fooni. Isa kan lubbuu yaadaa, isa kan Waaqayyo caalsifadhaa, kan siif hojjetu, kan sii sodaatu, kan seera kee eegu, kan mana kee keessa deddeebi'u. Jarana namni mana Waaqayyo keessa hojjetu, namni Waaqayyo fadda ba'ee jiraatu bu'aansaa isin miti, addunyaadhaaf ga'a. Harmeen abbaa Takla Hayimaanot akka jechaa turte. Maarree abbaan Takla Hayimaanot addunyaadhaaf ta'an mitiire. Akkuma ergamoota warra 24 sana kochoo 6 baasan mitiire. Kanaafuu yeroo kadhannaa keenyaa adda baasnee kana beekuun gaariidha. Haaluma kanaan kadhatanii, wareeganii, egaa gaafa kadhatanii adoolessa 30 bara 16. Adoolessa 30 bara 16. Bara 16 jechuun dhaloota Kiristoos dura bara lakkaa'amu sana jechaadha. 16 jechuun immoo Addaamiif Hewaaniif waadaa kan seename waggaa 5,500 ture. Waggaa 5,500 sun hirrachaa caccabaa dhufee 16 irra gaafa ga'u jechaadha. 16 irra gaafa ga'u. Egaa bara dhaloota Kiristoos dura bari lakkaa'amu isa guddaarraa gad lakkaa'ama. Isa guddaarraa gad irrachaa deema. Ganaaf gad irrachaa dhufee bara 16 gaafa ta'u mul'ata argan. Mul'ati isaanii kunis akka misraachii ergamaa Waaqayyootiin mucaa durbaa adda taatee akka argatanidha. Haaluma kanaaf Waaqayyo kan mul'ata nutti agarsiise kan nuuf dhugoomsu jedhanii, nuuf raawwatu jedhanii torban tokkoodhaaf subaayee qabatan. Torban tokkoof kadhannaadhaan qabatan. Haaluma kanaan hagayya 7 bara 16 Haannaan misraachii ergamaa Waaqayyootiin akkuma seera gaa'ilaa isaaniitti ulfooftee argamtee jechaadha. Eenyuun? Dubaroo Maaramii. Dubaroo Maaramiin garaa Haannaa keessatti kan isheen ulfooftee argamte barri isaa meeqa? Hagayya 7 bara 16 jechaadha. Egaa garaa Haannaa kana keessa utuma jirtu dubaroo Maariyaam Waaqayyo ajaa'iba garaa garaa akka inni hojjetamu taasisaa ture.
ajaa'iba hojjetame keessaa mee laman sinitti hima. Waa baay'eedha, laman sinitti hima akka yeroo keenyaatti. Inni jalqaba obboleettiin haadha isheetii Barsaabaa kan jedhamtu iji ishee jaamaa turte, maanguddoo nama ulfaatte turte. Haa ta'u malee garuu Haannaan in ulfooftee jechuu gaafa dhageessu gammaddee maalotti nageessa naqeen garaa ishee qaqqabee ilaala. Mucayyoon sun yeroo garaa ishee keessaa buburraatu sochootu naqee ilaala. Ina wasi nama malee namanu jettee jedha. Haaluma kanaan iggeessan garaa Haannaa qaqqabdee gaafa laaltu Barsaabaa kan jedhamtu kun Waaqayyoon galateeffattee utuu iji koo immoo si arge maal ta'a laata jette. Yommuu kana harka garaa qaqqabde sanaan ija ishee gaafa qabdu iji ishee banameef. Kun ajaa'iba jalqabaati. Kan lammataa adaadaan ishee Saaminaas namni jedhamu du'ee jennaan Haannaan boo'icha deemti. Gaafa boo'icha deemtu reeffa sana lafa keeyanii jennaan reeffa sanarra gachiiftee yommuu boossu gaaddidduun ishee reeffa sanarra yommuu bu'u saaxinii sochoosee sagalee dhageessisee Saaminaas narraa banaa jedhee ka'ee waa'ee ishee garaa Haannaa keessa jirtu, waa'ee dubaroo Maaramii, waa'ee ishee biiftuu dee'uuf jirtu sanaa dhugaa ba'ee dubbate. Abdiin abbootaadhaa karaa ishee raawwatama. Abdiin abbootaadhaa karaa ishee raawwatama. Waadaan abbootaaf seename kun karaa ishee garaa Haannaa kee jirtu kanaan raawwatama. Isheenoo qulqulluudha jedhanii kan amma tokkitti rifeensa isheetillee namni ga'u dhala namaa keessa hin jiru jedhanii ergamoonni galatoo gaafa dhiyeessan nan arge. Gaafa isaan dubbatan nan arge jedhee waa'ee ishee dubbachuutti ka'ee jechaadha. Kanaaf namni hundumtuu hin dinqisiifatee irraa jeffatee jechaadha. Innis lallaba isaa itti fufi. Egaa seenichi bal'aadha. Kun ijoollee Addaamiif duuka bu'oota isaanii hundaa duratti gammachuurra caalu. Yoom ta'a laata kun kan jedhamu yeroo isaan keessatti dhageessisu abdii toor Ayihudoota miqqanyootaaf garuu kun gadda guddaa ta'e. Haaluma kanaan utuu jiruu jechaan akkamittiin balleessuu qabnaa kan jedhan yaadan jechaan. Mee otoo achi naqeen fuula dura waan ammaa du'aatu reeffa harkaan qabee ka'e gaafa jennu, jaamaatu iji baname gaafa jennu, namooti baay'een akka waan hibboo wayitti kanaasaan akka sobaatti kan lakkaan jiraachuu malata. Mee seenaa kana kan fakkaatu kitaaba qulqulluu keessan waa isinitti hima. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 5:17 irratti iddoo qulqulloonni dhaabbatanii biyyoon milla isaanii jalaallee qoricha akka ta'e caafamee jira. Lammaffaa Moototaa 13:20-23 irratti lafeen Elsaayi yommuu du'aa kaasu. Lafeen Elsaayi. Lafee jechuun beektuga akka du'aa kaasu caafamee jira. Kakuu haaraa keessaa immoo hojii ergamootaa boqonnaa 5:15-16 irratti gaaddidduun Phexros dhukkufata gaafa fayyisu, seexana gaafa baasu caafamee jira jechaadha. Hojii ergamootaa 5:15-16 irratti. Ammas hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoomsa 11 irratti immoo qulqulluun Phaawulos herbeen ittiin dafqaa xaa'atu, shaashinni mataatti maratu saluboonni kaawwatan hadiisum jechaadha. Kukkutatanii manatti fuudhanii galanii dhukkubsataa gaafa buusanii dhukkubsataan hin fayyaa. Hafuura xuraa'aanis nama keessaa iyyee ba'aa ture. Amma eenyutu caala? Elsaayiidha moo? Phaawulos moo? Phexros moo? Dubaroo Maariyaamitu caala? Dubaroo Maariyaam waaqa isa Elsaayiin uume, isa Phaawulosiin Phexrosin waame kan deesseedha. Kan da'uudhaaf jirtuudhas. Kanaafuu kan ishee hundarra caalaa jechaadha. Haaluma kanaan egaa Ayihudoonni miqqanyoonni ajjeesuu qabnaa jedhan, balleessuu qabnaa jedhan. Egaa amma nuti isa isheen deessu kanaadhaaf bor immoo waaqetti jennee ishee waaqessinaarree jedhan. Egaa Ayihudoonni amala isaanii keessatti akkas jedhu turaniyyuu. Kun kan Abrahaamiiti, Abrahaamiin waaqessina jedhu. Waaqayyoon waaqessina jedhu. Garuu immoo hojiitti immoo hiikanii hin beekan. Garuu waa'ee Abrahaam dubbateef karaa Abrahaam deemerra garuu hin deeman. Maqaadhumaaf akkana jedhu malee. Kanaaf ajjeesuudhaaf irratti koraa maran. Ajjeesuudhaaf irratti maree gaggeessu jalqaban. Gaafa isaan ajjeesuudhaaf itti duulan ergamaan Waaqayyo akkas jedhe. Yaa Haannaa, yaa Iyyaaqeem,
amma mucaa keessan siinii sajjeessu waan barbaadaniif saba mucaa keessanii kanaaf atattamaan amma mana keessan cufaati gara tulluu Libaanoositti baqadhaa jedhe. Haaluma kana oolaniin bullee gara tulluu Libaanoositti baqatan. Sila ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው kan jedhu yaadadhaa. Waa'ee tolummaadhaaf jedhanii kan ari'ataman isaan kan galateeffamanidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 in ari'ataman. Yommuu kana caamsaa tokko bara 15 caamsaa tokko bara 15 dhaloota Kiristoos durachaadha. Tulluu Libaanos irra baqatanii jiranii achirratti dubaroo Maaramiin dhalatte. Baqarratu jiranii jechaadha. Achirratti dhalatte. Egaa akka tulluu kana gubbaarratti giftiin keenya dubaroo Maaramiin dhalattus wanti raajame jira. Innis Matsaafa Faaruu caalu kan Solomoon boqonnaa 4:8 Matsaafa Faaruu kan Solomoon caafe 4:15 gubbaarratti yaa gugee bareedduu koo mudaa kan hin qabne tulluu Libaanos irraa gara kokottu jedha. Achirratti dhalattee akka isheen deebitee galtu wanta raajamee dubbatameedha jechuudha. Kanaafuu tulluu Libaanos gubbaarratti dhalatte. Raajiin kun raawwate. Fakkeenyi fakkeeffame kun hin dhugoome. Haaluma kanaan jaalallee ishee warri ta'an barbaacha ka'an. Gaafa barbaacha ka'an tulluu sana gubbaarratti deessee argan. Qulqulleetti Haannaan jechaadha. Yaa maatiiwwan Waaqayyo hubannaaf ogummaa isaa isiniif laatuutii mee waa hubadhaa. Har'a harmooti keenya yeroo da'umsaanii gaafa ga'u dinqi isaanii bareechatanii afate gaariin afatamee saameetti hidhamee wanti nyaatamu hundaa qophaa'eeti mana bareedaa dinqa gaarii keessatti kan da'an. Garuu Haannaan akkoon Yesuus Kiristoos tulluu Libaanos gubbaarratti giftii keenya Maaramii haadha Yesuus Kiristoos hin deesse. Akkamittiin dandeesse qorra sana laata? Gaafa sana waan nyaatamu waan dhugamu akkamittiin kennameef laata? Gaafa sana eenyutu handhuure laata? Egaa waa baay'ee tilmaamuun sin rakkisu sinifan dhiisa. Garuu jaalallee ishee kan ta'an hundumtu gaafa kana dhagaan achirratti fiiganii bira ga'ani. Abbabbaan mana isaa keessaa waan qabu fudhatee dhaqe. Inni biddeen tolfamaa qabu fudhatee dhaqe. Inni oolaa qabu fuudhee dhaqe. Inni immoo daakuu qabu achumatti dhaqee daakuu kana fuudhee dhaqee too maxinoo maxine deessuun gadheedha waan ta'eef. Keessumatti har'aa alatti amma yaadannoo kanaan taasifna. Alatti maxinoon hin maxinama, daabboon hin dhiyaata, oolaan hin qalama. Wanti nyaatamu garaa garaadha, wanta baay'eetu dhaqa. Keessumatti mulluun seenaa qabdi. Mulluun seenaa qabdi. Seenaa mulluun sun qabdu maal yoo jettani? Barsaabaa kan jedhamtu iji ishee jaamaa kan ture kan fayyite sun yeroo hoduu kana dhageessu Haannaan hin deesse tulluu Libaanos gubbaarratti gaafa jedhan mana keessa abiddarraa kan isheen qabdu mulluqa ture. Harka qullaatti mittiin deessutti dhaqariyaan. Kanaafuu mulluu kanallee nyaachuu qabdi malee jettee akka namoonni waan garaa garaa geessaniif hin dhageenya waan ta'eef mullicha fudhatte dhette. Gaafa dhattu garuu namoonni ishee dursanii kan biraa dhiyeessaafii jiru. Maal jedheen kana kennaaf jettee saalfattee dhaabbatte. Haannaan garuu waan isheen saalfattee dhaabbatteef kana garaa ishee keessatti barte Barsaabaa naa waamaa. Maaliif saalfattee dhaabbatte? Mee sanaa fidde sana amantiidhaan naa fidi jette. Anoo mulluun si fide yoona waan ciniin tulleen arganne waan ta'eef jedhee mulluu si fide jennaan mullicha harkaa fudhattee nyaattee jedha. Barsaabaan yaada guutuudhaan amantii qajeelaadhaan mulluu kan manaa qabdu kan geessite sun akkamitti lakkaa'ame sanyii dubartattii yeroo gooftaan keenya barsiisu sabbata sheera saantima lama qabdu sana fuute qodaa buusii saantimaa sana keessa kan buufte gooftaanis kennaa ishee sana kennaa kan hundaarra caalu godhe akka fudhateef warri kaan kan baay'ee qabu keessaa fidanii laatan ati garuu xiqqoo ishee qabdu sana laatte kanaaf kennaati laatte kun kennaa jaraarra hin caala akkuma ittiin jedhee fudhateef sana kennaa ishee kanan fudhateef galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafuu yaa maatiiwwan Waaqayyoogaa har'a mana qulqullummaa keenya keessatti seenaan kana fakkaatu gaafa barsiifamu amantoonni immoo baratanii yaadannoon qulqullootaa bara baraan jiraata waan ta'eef yaadannoon qulqullootaa kun immoo eebba sin kennisa waan ta'eef guyyaa caamsaa gaafa tokko kana alatti kan mulluu affeelan alatti buna kan danfisan alatti zikrii kana kan zakkaran akkasuma miti jechaadha. Yaadannoo gaafa sana ta'e sanarratti hundaa'anii kana godhu jechaadha. Kanaaf gaafa sana torban tokko achirra turanii manatti fudhatanii galan.
torban tokko jalatti ayyaaneffatan jechaadha. Nuti sarara yaadannoo kana goona. Yaadannoo kana gochuun yaadannoon qulqullootaadha. Bara baraan akka jiraatu caafamee jira. Bara baraan ijoolleen waaqayyoodha. Iddoo abboolii keessanii ijoolleen si dhalatan jedha. Faarsaa 44 yookaan 45 lakkoomsa 14 hanga 16 irratti iddoo abboolii keetii ijoolleen si dhalatan maqaa kee dhalootatti yaadachiisu jedha. Kanaaf nuti iddoo abboota keenyaa buune dhaloonni eebbifamaan dhaloonni giiftii keenya maaramii jaallatu yaadannoo kana alatti goona jechaadha. Yaadannoon qulqullootaa bara baraan jiraata jedhee caafamee jira waan ta'eef faarsaa 111 yookaan 112 lakkoomsa 6 irratti yaadannoo kana waggaa goonu immoo maal arganna? Eebba guddaatti arganna. Eebba guddaa arganna jechaadha. Tajaajila argamu kanaan eebba hin argamne arganna jechaadha. Kan nama dhibu guyyaa kana kan dhala dhabeellee wareege dhalan argata. Namoonni karaa deeman goranii nyaatu. Kan beelaan beela boo'u. Kanas immoo gooftaan dubbateera waan ta'eef wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoomsa 40 irratti maal jedhee 40 kaasee hanga 41 irratti maqaa qulqulloota kootiin xixinneeyota warra ta'an kanaaf illee maqaa isaanii bishaan qabbanaa burcuqqoo tokko yookaan ullee tokko buuftanii namaaf yoo laattan yoo nama beela baaftan dheeboo baaftan gatii nama qulqulluu sana argattu jedhe. Kanaafuu yaadannoo akkasii kana gaafa goonu eebbatti argannaa jechaadha. Wangeela Matsaafa Fakkeenyaa boqonnaa 16:7 irrattis maal jedhee caafamee jira? Yaadannoon qulqullootaa eebba laachisiisaa jedhe. Kanaaf eebbatti argachuudhaaf jechaadha. Kanaaf giiftiin keenya dubaroo maaramiin egaa warra qulqullaa'an keessaa kan qulqullooftedha. Kan eebbifaman keessaa kan eebbifamtedha. Wanti isheedhaaf godhame hundi isaayyuu adda. Akkaataan isheen itti dhalatte kunoo adda. Tulluu Libaanoos gubbaarra dhalatte. Achirratti kunoo yaadannoon ta'e adda. Utuma gadaa garaa haadha ishee keessa jirtullee ajaa'ibii godhame adda. Akkaataan itti guddattillee adda. Mana qulqullummaa keessatti mudde gaafa 3 geeffamtee waggaa 12 jiraattee ergamootaatiin kabajamaa guddatte. Egaa gaafa waggaa 15 gaafa guuttullee dhugaadhumatti misraachoo ergamaa waaqayyootiin durbummaan ulfooftee durbummaadhaan gooftaa keenya deesse adda. Waa'een godaansa isheetii adda. Waggaa 33 ji'a 3 gooftaa duukaa turuun ishee adda. Egaa waa'een boqonnaa isheetii bara 49 keessa boqochuun ishee duutee awwaalamuun ishee waggaa 64 jiraachuun ishee adda. Hunda caalaatti immoo du'a keessaa kaatee har'a mirga waaqayyootti ol baatee jiraachuun ishee adda. Kanaafuu yaa maatiiwwan waaqayyoo egaa nuti waa'ee giiftii keenya dubaroo maaramii kana gaafa yaadannu maal jennaan egaa buurri ishee tulloota qulqullaa'an keessaadha. Kan qulqullaa'an keessaa, kan eebbifaman keessaa, kan filataman keessaa kan filatamteedha. Wanti isheedhaaf godhame hundi isaayyuu adda jechaadha. Kanaaf jaalala giiftii keenya dubaroo maaramii laphee keenyarra mi'aayina ishee immoo arraba keenyarra nuuf haa kaa'u. Kadhannaa haadha Waaqayyoo, haadha Maanu'eel, haadha Fayyisaa addunyaa kanaan Waaqayyoo hunda keenya nu haa daawwatu. Ayyaana kanas ayyaana nagaa, ayyaana milkii, ayyaana gammachuu Waaqayyo nu haa taasisu. Kan nu yaaddessu, kan nu dhiphisu, kan nu lolu nurraa lolee waggaa har'aas akkuma kana geenyee nama oliin ayyaaneffatu. Ayyaaneffatee immoo irraa eebba argatu Waaqayyo nu haa taasisu. Nu kaasee kan nu jalqabsiise, nu jalqabsee kan nu raawwachiise galannaa ta'u Waaqa ta'uu kan ta'an Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluufis arras buris bara baraan. Ameen.